ati dhugaadha, ati jireenya. Ati karaadha, ati dhugaadha, ati jireenya. Ati karaadha, ati dhugaadha, ati jireenya. Ati karaadha, ati dhugaadha, ati jireenya. Hiiktee beeksiftee Waaqa baanu mul'iftee Yesuus Kiristoosii sagalee noli dhuftee. Hiiktee beeksiftee Waaqa baanu mul'iftee Yesuus Kiristoosii sagalee noli dhuftee. Ogeeyyi beektoon abboon amantii xiinxalaan hedduu falaasamuudhaan walitti guuramee qaama inni hundumaa bu'aaf raawwiinsaanii Samoon murtaa dandeetti namaa hagam yoo tumsamee meeshaa ammayyaati yaalii qofa ta'ee ibsisaanii hundaayyuu qoratanii fitnee marka keeyu nuuf garuu ijaargu nuuf baantee gargaara hafuura kee nuuf ergitee barootaaf golgamee kan dhokatee eenyummaa kee ofii kee nuuf beeksiftee. Warra hidhamaniis lapheen isaanii cabee gaddaafi uummatiin fala warra dhabees oduu gaarii fidee ayyaana abdii furuu warra xixinnayoo hafuura gargaaru Yesuus gocha keetu Waaqa abbaa dubbatee inni si keessatti ati isaan argamtee jaalala tolesaa hojiin siin agarree sitti siqnee hafnee karoora kee barree ayyaanniif dhugaan kee wal tumsee hamina hundaatti nu fayyisee haaromsiif didiraan yaada garaa